Jawar albeen isa qophaa'ee rabbitti isa baase. Takana. Jawar Hacaaluu dura du'a ture ilaali. Jawar umrii rabbi kenneef jiraataa jira. Guyyumaatiin geenyeef hafe ammoo nama ofirraa iyyachuu danda'uuf hafe. Malee nami silaa yoona dhabame irraanfatame sheenaa ta'ee jira fila. An waan kanarraa waan hin beekuun qaba. Tokkoffaa gaafa galgala san wanni kun ta'uu namaatti jechuun nama beeraa deeninnati Dambalaash jala jiru takkaatti bilbilee maal wanni kun lakkii dhiiroo wanni kun maali jennaan namaallaan jedha yookaan Jawaar mootummaa ta'a yookaan mootummaa ta'a naan jedha. Akkam lakkii Jawaar tana booda numaan mootummaa ta'e argisiisnaa naan jedha. Akkasii okay dhumaan dhiisee tokko naa jedhadhu. Dubbiin beeraa deeninnati irraa naa qulqulloofte. Achii booda bilbilee mana Lammaan dhaqe. Ganama sa'a wayiirra deemee hiriirri Oromiyaa keessa deemuu jira. Maali dubbiin tunii jedhee gaafadhe. Gurbaa galaafachuu barbaadanii ture. Anis dafee makalaakiyaa naannoo sanan ergeera. Ijoollee Oromoo makalaakiyaa naannoo sanatti ergee dubbiin kun federaal poolisiin achi jirtus ijoolleen ergamtes naasuu keessa galaniiru. Waan baay'ee jiranaan jedhe. Hin kaasoo nama waan baay'ee jiranaan jedhe. Makalaakiyaa ijoollee nama anuma bira jirtu ijoollee saffisaan ergeeranii. So naannoo sanatti humni baay'ateera. Humni jiru. Humni federaal poolisii ni jira. Humni makalaakiyaa dhaqeera. Girgiriin tun ta'ee san keessaa Jawaar firraa irri iyyate zeen dubbiin fashalee jechuudha. So waan inni kaasuun barbaanne wanni baay'ee jira dhiisii gurbaa garuu ajjeesuu barbaadaniiru naan jedhe. Sana dhumaa waan takka shakkiin takka hin jiru silaa dartii wooriin Jawaariin dhabama gootii jechuudha. Sirni ijaaramuudhaa deemuudha Jawaariin dhabama gootii jechuudha. So Jawaar lubbuu tana wooma waaqasii kenna gaafa waaqni jedhe gaafa rabbi jedhe immoo numaa fudhata rabbi akkasiif hafee siin jedha. So amma Lammaan beeraa deeninnaatiin ajaju federaal poolisiin ajaju ammoo makalaakiyaa dhumaayyuun ajaju Lammaan. Nama satti dhiyaatu ijoollee muraasa ijoollee gara 20 akkasiin ergee jedhe. Ijoolluma naannoo sanii jechuudha. Naannoo istaadiyeemii jirtu ijoollee makalaakiyaa san erge malee maal siin jechuu fi Lammaan ittiin dhiisne. Garuu immoo yakki ajjeesuudhaan wanni deemame sun Lammaan irrattuu beeki jiimii tuunni deemuu inni du'ee tole barnamni hin beeku dubbii kanaan. Yeroo makalaakiyaa irra jiru san Lammaa mataan isaa jiimii deddeemaa hin dhaabe. Booda jiimiis manaa bahuu dhaabe bakka. Maal siin jechuu fi dubbiin fagoodha akka namni irra keessa ilaalu tanaa miti. Gadi fagoo dubbiin Oromoo irratti deemaa turte deemaa jirtus akka namni ilaalu miti. Lammaallee dhabama gochuuf ture. So san booda gaa Lammaan mana akka hin baane ta'ee yeroo sana Jeneraal Adam ture Chief of Staffiin kallattiidhaan Abiyyi na ergee mana akka hin baane jedheeni. So yequu jireenyaa manatti galchanii jechuudha. Erguma I think Jawaar irratti yaaliin gaggeeffamee torbee lama booda mana akka hin baane godhame Lammaan. So dubbiin tuni egaa wanni hundi akkasiin ta'ee san keessas Lammaan ofirraa dubbachuu ture haga ta'ee Harar deemanii
Abiyyi fi Lammaan Harar deemanii achittis dubbateera yoo viidiyoo isaa san yoo irra deebitanii dhaggeeffattan Lammaan sirni nafxeenyaa deebi'ee ijaaramuu hin danda'u Oromoo falmadhu jedhee haaseera baase. Gurbaan takka Harargee baaf Harargee lixaarraa walitti qabamee namni Dirree Dhawaarraas Hararitti walgahii teessifame sanarratti namni wayii kaleessa illee ni fincille aangooti isin ol finne ammas finciluuf deemna akkam taana jedhee gaafannaan Lammaan maal jedhee deebisa falmadhu sirrii jettee nama gurbaanana Oromoon falmateetumaas ga'e falmadha ammallee mirga falmachuu tana ofii argattani namni isinii kenneen jiru falmadha wanni itti deemaa jiru kunillee waan ani itti amane miti waan Oromoon itti amanes miti waan isin hin barbaanne taanaan falmadha jedhee jala sarareetu galma Hararitti waan tana haaseera galma Calanqoo magaalaa Harar keessatti waan tana haaseera Lammaan. Maal siin jechuufi Lammaan Oromoo irraa mufii hin qabu. Lammaan eenyurraallee abdii qaba namarraa. Namni immoo haga hubatutti yeroo fudhata jedhee amana. Har'uma ka'ee immoo beekii nama kana amanee maal godhee fidee akka daa'imaa kaakkaarraa dhiqee nama godhee xabiyyiin as ga'ee guyyuma tokkotti itti deebi'ee jechuufis rakkate. Saniif jecha Oromoon illee xiqqoo haalaalu haa hubatu wanni kun mee waan jedhuun obsuma of keessatti godhee baay'ee onni jedhee so Jawaariin yaalii ajjeechaa Jawaar irratti godhame hambisuu keessatti illee gahee Lammaanii jira siin jechuuf.